Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment. Egaa har'a naannoo Mujjaa giddugala gabaa uffata aadaa Oromootti gurguramutti dhaqanii nuti argamnee jirru. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Aansablee Alamuutii turtii gaarii. Egaa hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin keenya akkuma tufetti jira nu waliin tura. Akkamati? Nagaa galata Waaqayyoo. Nagaa dhamti? Jirra kunoo. Eenyu maqaan kee? Maqaan koo Guutuun jedhama. Mana uffata aadaa Shiroo Meedaatti argama. Mana uffata aadaa Biiftuu Biqilaati. Biiftuu Biqilaa hayyee akkamati? Nagaa. Maqaan keenya? Maqaan kiyya Beekaa jedhama. Bakka hojii keenyaa Mujjaatti argamna. Mujjaatti argamtu. Egaan gaaffii sirraa jalqabu? Danda'ama. Tolee egaa mee uffatni aadaa Oromoo haalli bittaaf gurgurtaa isaa maalirra jira? Haalli bittaaf gurgurtaa isaa akkuma beekamu uummanni Oromoo baay'een isaa uffachaa hin jiru. Of beekaas hin jiru. Kan ormaallee bitaa kan keenyatu jiru deemee kan ormaa bitaa yeroo ayyaana irreechaa fi ayyaanuma garaagaraa irratti kan inni bitu malee yeroo kaan baay'ee kanatti miti fuudhaaf heeruma irratti illee kan ormaa uffata kan keenyatu jiru kan keenya haala bareedaan utuu qopheessuu dandeenyu jajjabinaan ol bira dhaabachuu waan jirutu jiru kan ormaa uffachuu hin qabnu kan keenya uffachuu qabna jedhaan. Mi'aatu maal jetta? Galatoomaa carraa kana naalaachuu keessanii fi haalli amma jiru kan duriirra amma tokko fooyya'aadha yaadaan akka kootti. Maaliif dur egaa hin beeknaa sirna bittaa ture. Sirna bittaa kana keessatti uummati keenya dhabee of ta'an turre amma tokko garuu uummati kun of ta'eetii deemaa jira laasii galee guutummaa guutuutti of ta'eera yoo jechuu baanne amma tokko saruriirra dabaleera laa wanti kun jechuudha. Kanaafuu kan duriirra fooyya'aadha haalli kun amma inni itti deemaa jiru gaa ta'uu baatus kan duriirra wayyaadhee yaadaan. Mee uummati Oromoo kun yeroo sagantaan adda addaa jirudha moo amma noormaalii isa duriirra fooyyeera? Guyyaa sanbataa fa'aa namni uffachuutti keera cheertii fa'aa kana iddoo adda addaa uffatanii deemutti. Dur garuu yeroo sagantaan jiru qofaadha. Yeroo sagantaan jiru yoo akkatti uffatamu hin jiru dur. Amma garuu uffachuun jira. Namni uffata garuu baay'ee amma kanatti utoo hin bariin of hin barre uummati. Garuu durii uffachuun hin danda'amu ture. Uffachuun mana uffata aadaa kana dhaabuudhaaf iyyuu carraa guddaan jiru ture. Reebamuun jira, hidhamuun jira, manni caccabuun jira. Waan meeqatu ture. Mana kana banuudhaaf iyyuu baay'ee rakkisaa ture. Xilatuma kana wanta garaagaraa kuula garaagaraa hojjechuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Amma garuu amma fedhe. Amma ta'e fooyyeera jechuun hin danda'amu. Kanaafuu fooyyeera. Dur kuula kanatti goggochuufaa fi rakkinatu jira? Rakkinatu ture. Arsii fa'aa deemanii fiduu jira, Boorana fa'aa deemanii fiduu jira. Baay'ee rakkoo ture. Namni itti hidhamuun jira, itti reebamuun jira, itti du'uun jira. Amma mana suuqiitti minite amma manaatu sidii yookaan deema ture rakkinni kun. Mana maatii bira si duukaan gahaa ture. Akkas ture dura. Amma garuu baay'ee ta'uudha. Manni uffata aadaa baay'atee baay'ee jira. Damee baay'ee jira. Kanaafuu amma tokko fooyyeeraan jedhan akka kootti. Mi'aatu maal jetta? Ani kanan jedhu haalli amma jiru akkuma jalqaba siin jedhee haalli jiru fooyya'aadha. Amma maaltu jira duramma sa'aatii irreechaa qofatti kan namni uffata aadaa of barbaadu. Amma tokko garuu sanarra fooyya'eetii tokko gaafa cidha isaatiin uffata. Lammatammoo gaafa guyyaa dhaloota maatii isaatii kabajullee akka kana ta'uu danda'a. Lammatammoo gaafa sagantaan adda addaa jira miti ree gammachuun gaafa gammachuu adda addaa gaafa kanallee uffata kana uffatanii deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu amma tokko la siigalee wanti kun fooyya'aa deemaa jira. Bor immoo akka har'aa miti waan ta'eef uummati kun bareetii haalli jiru hundumaa jijjiirameeti of ta'ee ofiisaatti hin deebi'a uummati kun jedhee yaada. Mee doorsisi fa'aan jira waa'ee kuula kanaafaa irratti fa'a? Doorsisi hundayyuu dubbachuu baattu ammallee amma ta'e Oromoon tu baay'ateera. Hundoota Oromoo kan Oromiffaa dubbatu illee hin jiru safara kana keessa jechuudha. Amma garuu waan guutee fakkaata naannoon kun. Amma kana waan guutee fakkaata. Amma durii Oromiffaa wati dubbatte iyyuu bakka akkuma nama gadhee wayiitti nama bakka qooda hin qabne nama biyya hin qabne walitti ilaala. Amma garuu Oromoo waan baay'ateef amma tokko uumaan jiru akka durii miti. Dur garuu jira mana kanallee almeeqa gubame almeeqa. Manni kunis ammatti hojjechaa jirtan kun moo? Manni kuni almeeqa gubatee namni illee itti hidhameera. Quba qabdu nama gubee sana immoo? Quba hin qabnu quba qabaanne amma gubatee waan ta'eef guyyaatu ta'e amma arguun danda'ama. Uffati akkam ta'e? Uffati wajjin gubatee uummatuma naannoo kana jiru toroo. Akkam jechuun manuma kana qofaatti gubate moo naannoo kana? Yeroo manni kunis jira. Manni kunis manni nuti taanu kunis kan Oromoo ture. Kan Oromooti manni kanatti taanus? Duraanii Oromoo keetti nagadaa ture. Yeroo Shiroo Meedaatti kan baname iyyuu mana kanaa fi mana nuti taanu kana.
Mee amma misin mana kana banuun keessan? Mana kana banuun keenya 1995 baname. Waaw baay'eetti hojjettaniittu jechuudha. Baay'ee tureera jechuudha. Manni nuti taa'ullee akkasuma ture. Walumatti gubatee ture jechuudha. Kanuma keessan lamaantu gubate? Safaruma kana lamaantu yeroo akka kana naannoon kun waan amma kana bareennee bakka caakkaa ture galli gajjallaa kuni bosonatti ture duriyyamatu gala safara kanatti jechuudha. Isarraan kan kee halkan gubame uummatni safarumtu kana deebi'ee ammoo birrii walitti buusee. Ganama dhuftanii argitanii isin moo isin waamanii halkanuma sana dhuftan? Ganama argine nuti ganama dawwalanii waamanii ganama argine. Malee halkan sana argine jechuudha. Tureera jechuudha. Bara kana tun ta'in duraan ture yeroo manni sun baname keessa dhiibbaa guddaatu nurra gahaa ture jechuudha. Bara sanatti uffata aadaa Oromoo gurguruun baay'ee miidhaa qabaa jechuudha. Qabsoo mee eessa darbitan jettu isin kan isin as geessan jechuudha. Qabsoon isaallee baay'eedha garuu amma hunduma dubbachuurrayyuu isa kaan dhiisuun jira. Darbees bara 2010 manni kun caccabee ture. Amma manaatti illee oduu lolli kee immoo akkasumatti lolli kee namni baay'een riibamee ture safara kanatti manni kun illee waa'ee sanyummaa irratti moo waa'ee gosaa irratti manni kun caccabee ture manni nuti taa'an kun illee caccabee ture dubbii baay'ee ture yeroo jalqabaa abaa'uun galee akkuma gimboo sabattiin galee abaa'uun galee alaabaa hiitan jedhaniiti caccabee ture jechuudha. Alaabaa hiitanii turtanii isin? Alaabaa yeroo sika gimboo sabattiin galee isaan kan isaan jedhanii nuti immoo keenya buufannee. Eenyutu gadeettanii isin isaan keessanii? Kan keenya gaafa hidhannu nuti fuulduraa hidhaa deemnaa isaan nuti illaan buusaa deemu jechuudha. Morkii jechuudha. Kan irratti dubbiin kee isaan baay'eedha waan ta'eef uummati warri kibbaa kun illee jiru warri sun jiru walitti dabalanii baay'ataniiru waan ta'eef miidhaa guddaa irraan ga'anii turan. Amma manaatti illee duukaa deemanii turan jechuudha. Amma manaatti isin doorsisuudhaan? Mana duukaa deemanii mana duukaa ga'anii turan jechuudha. Rakkoo baay'ee guddaadha gaafa. Aarsaa meeqa kaffalte? Mee amma akkamidha? Amma Oromoon baay'ate kaas keessa. Isaantu sodaachisa. Akkuma jedhamu sana. Oromoon kun Addis Ababaa nu jalaa weerare akkuma jedhamu sana amma weerarreetti jirra. Ka duriyyuu hankeenya garuu isaantu nu weerare malee deemnee weerarreetti jirra hankeenya inni nuti. Mee kana quba qabdaati san dammoo deessaa ture? Wanni inni haasa'e kun dhugaadha. Maaltu jira sitti fakkaate uffata aadaa Oromoo jedhamu as keessatti dhaabanii yookaan immoo mana isaa dhaabdiitti hojjechuutu hin taane maqaan Oromoo jedhamtu Finfinnee keessaa akka badduu dhala. Quba qabna nuti jechuun yoo wanta sana arguu baanne iyyuu seenaarraa argineerraa qoranna waan ta'eef wanta kana waan akkasii jira laasii galee amma manni kuni jalqabuma muujjaa kana keessatti manni uffata aadaa Oromoo kan baname tokko suuqii kanaa fi suuqii cina keenya kan jiru tokko amma gadhiisee inni waa biraa jalqabeera kana ture laasii galee baras maaltu jure itti reebamu lafeeti miidhamu sadarkaa lubbuu dhabuullee sii galee amma kan mana kana jalqabe yookaan uffata kana jalqabe numiti obboleessa keenya laasii galee. Inni immoo isinitti dabarsee. Inni immoo obboleessa keenya hangafa keenyatti dabarte jechuudha. Inni immoo eeyyutti dabarsee nutti dabarsaa irra wanti kun sii galee. Akkamiin gaamma mucaan jalqaba obboleessi keenya hangafi keenya jalqabe suni dararaa baay'ee turra ga'e laasii galee uffata kana qofa. Sammaa isaa turtan isin oduudhaan dhageessan malee ijaan hin argine. Kan amma haasaa turre guutummaa isaa ijaan arguu baannus bara 2010 asitti wanta ta'a ture argineerra sii galee ijaanu jechuudha. Malee isa bara 90 keessa sannaa isaa ture. Egaa atis nutti hin faradduudhaa kana argineerra illee dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif tokko umuriin keenya illee achi hin geenye sa'aatii sanatti sadarkaa biizineetii irra illee hin geenye waan ta'eef maaltu jira bu'aa baay'ee jira sii galee uffata aadaa kana keessatti. Uffata kana qofa otoo hin taane ati Oromummaa keetti amanta taanaan yookaan eenyummaa keetti amanta taanaan bu'aa baay'ee aarsaa baay'ee si kaffalchiisa sii galee maalirraa kan ka'e ati of taatee jiraata taanaan jechuudha. Diinaaf bo'uu taata waan ta'eef kanaaf diinni kun maal gochuuf mataa si cabsuudhaaf akka ati nama hin taaneef yookaan immoo qomoo kee kana balleessuudhaaf tattaaffii baay'ee gochaa jiru laasii galee hammallee hin dhaabanne wanti kun jechuudha. Kanaafuu 1995 kaaseeti hanga irraatti garuu of ta'eeti manni kuni ciccoomina isaa irratti waaqa galatuuti arra geenya laasii galee borillee darbinee akka waa biraa arra geenya yookaan guddannullee abdii qabna laasii galee kanaafuu as qofallee miti sii galee asitti amma hojjennee galla mitire gaafa manatti gallu hin qoratu naannaa keenya diinonni keenya jechuudha jechuun diina gaafa hin jedhu akkuma waa biraatti jira mitire saba adda addaa jechuudha. Beektaatis diina kan nu ta'e.
Kanaaf Eenyu faatu beektiinoonni keenya kun? ilaa maaltu jira sitti fakkaate? Afaan Oromoo mataa'ee afaan Oromoo kan dubbate ta'ee ati Oromoo jettee nama hin dandeessu. Maaliif afaan hin baratama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo dubbateef Oromoodha. Namni kun anaaf garaa kooti yookaan qomoo kooti jechuun dandeessu siigalee. Utuu afaan Oromoo dubbatuuti si nyaata. Siigalee akkamiin sitti fakkaate? Hormadhu fi mana keetti dhagaa guura miti. Siigalee isuma afaan Oromoo dubbatu kanatu isuma simiidha jechuudha. Maalirraa kan ka'e bitamee birriidhaan bitamee jechuudha. Siigalee of hin taane namni kun jechuudha. Siigalee of taa kan jennuu fi kanaafi siin jechuu barbaadeeta. Innaa asii gaafa kaanu amma manaatti deemameeti mana keenyatti dhagaan guurameeti baay'ee rakkina baay'ee keessa ture laa siigalee manarra sadarkaa manaatti darbee jechuudha. Assuuqii dhiisame jechuudha. Garuu waaqa galatootii dhumnee amma kana geenye hundumti isaa nurraa baraarame egaa kanarra immoo darbine fooyya'uun yaanna. Kanaaf bu'aa bayii guddaa qabaa siin jechuu barbaadeeti. Tole. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Ammas nu waliin tura. Mee dhaamsa dhumaa uummata Oromootiif qabdu? Ani dhaamsa ni qabu. Uummati Oromoo of baree akka amma baree jiru kanattillee kanarra dabalee of baruu qabaan jedhanan. Kiraa irrattillee bittaa irrattillee kireessuus hin dandeenya, gurguruus hin dandeenya, ajajaan illee hojjechuu hin danda'ama. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti kana caalaa of baree uummata Oromoo fooyya'uu qabaan jedhanan akka yaada kiyyaatti. Tole galatoomii. Mee atis yaada kanatti dabaliitii achuma qophii keenya kan ittiin xumurru waa'ee. Tole galatooma carraa akkasii kana nu laattanii dhuftanii of taatanii isinis aadaa keessan barbaaddanii uummata aadaa keessan yookaan immoo aadaa Oromoo kana hojjechaa jiru dhuftanii barbaaddanii suuqii keenyatti argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa uummata Oromoodhaaf kanan dhaamu maaltu jira of ta'u. Siigalee amma uummata Oromoo kun of hin ta'in jira laa siigalee guutummaa guututti of hin taane. Maaliif Oromoo mata'eetii aadaa saba biraa kan guddisaa jiru jira laa siigalee. Kanaafuu uummati Oromoo ta'ee aadaa saba biraa kana kan guddisaa jiru kanaanii ofitti deebi'aa, of ta'aa. Of ta'uun immoo gaalawaa baay'ee of keessaa qaba siigalee. Uffannaadhaan illee, sanyiidhaan illee, eenyummaa keetiin illee. Asii galee of ta'uu baay'ee qaba waan ta'eef gabaabumatti uummata Oromoo of ta'aa jechuun barbaada. Kanaafuu maamiltoonni keenya hin beeku kanaan dura sorreen dhufaa turanii manni huccuu aadaan biiftuu maal akka ta'e hin beeku. Siigalee warreen kana daawwatan yookaan immoo kan hin daawwanne illee maalummaa mana kanaa beeku waan ta'eef ciccoomina manni kanaa hammam akka ta'e aarsaa inni dabarse illee hin beeku laa siigalee maamiluma keenya ta'anii jechuudha. Maaliif argaa tura waan ta'eef. Kanaafuu warri hin beeknes warri beektanis manni huccuun aadaa biiftuu gosa barbaaddaniin halluu gosa uffata adda addaa kan barbaaddaniin akka garaa keessanitti akka fedha keessanitti ajajaanis ta'e kiraayiidhaan isinii qopheessinaa. Nurraa hin fagaatinaa. Toorri bilbila keenyaa immoo isa kanarratti argitanidha waan ta'eef nuu bilbila telegiraamiidhaan waan barbaaddanii miidiyaa hawaasaa kamiinuu. Peejiin keessan maaliin jira? Peejiin keenya mana huccuu aadaa biiftuu jedhama. Biiftuu. Kanaan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi mana keessanii? Lakkoofsi mana keenyaa Muujjaa keessaati lakkoofsa 22 laadha Gaamaariffaan jira waan ta'eef laadhaani laa 22 dhuftanii nu dubbisuu dandeessu. Warri addanan jirre yookaan immoo biyya ormaa keessa jirtan illee lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu kanaan nu bilbiltaniiti waan akka garaa keessanitti ajajettanii itti gammaddanii akkasiin nu galateeffattan barbaanna. Kanaafuu nurraan fagaatinaa of ta'aa jechuu barbaada. Tole galatoomaa ayyamamoo taatanii gaaffiif deebii Bulloo Entertainmentii nu waliin gootanii maqaa hordoftoota Bulloo Entertainmentiin hedduu isin galateeffanna. Nullee dhuftanii nu gaafachuu keessaniif nu bartanii aadaa keenya gaafachuu keessaniif galatoomaa isin jenna. Galanni keessan bilisummaa ta'uu jenna. Tole galatoomatillee. Hayyee galanni keenya bilisummaa ta'uu ulfaadhaa galatoomaa nama borii nu haa godhu. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment giddugala gabaa aadaa Oromootti argamnee gaaffiif deebii waliin goone irraa kanuma fakkaata ture. Torban immoo qophii biraa walitti deebina. Ani Sabilii Alamuun ture. Ogeessi kaameraa keenya Amaan Olwaq turaa ture. Torban itti nagaatti.